Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana bifa addaatiin leenjii isaa xumuree jirame kan waliin ilaallu ta'a. Asumaan nu hordofa. Bilisummaa Oromootiin to'atamanii akka jiran dhagahameeti jira. Godina Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n guutumaan guututti akka to'atee jiru dhagahameeti jira. Mootummaan muddama kana keessa galuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo naannoo adda addaa irratti kan babal'ataa jiru. Leenjii adda addaa fudhateetiin leenjisaa adda addaa fudhateetiin kan waraana adda addaa naannoo adda addaa fi Oromiyaa Bahaa Kaabaa Kibba keessatti babal'inaan kan argamatti jiru. Mootummaan muddama keessa galee gara araaraatti akka socho'aa jiru dhagahameeti jira. Kanumaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo gara Finfinneetti dhiyaachuu fi akkasuma godina Arsii Lixaa keessaa gara Asallaa irraa gara akkasuma gara godina Baaleetti tankaarfatee akka jiru dhagahameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kanatti naannoo adda addaa Oromiyaa adda addaa keessatti babal'inaan akka mul'ataa jiru. Waraanni mootummaa akka dadhabeeti jiru, humna dhabee akka jiru gabaafameeti jira. Akkasuma oduu kanaan wal qabatee waraanni gartee naftanyaa uummata gartee Amaaraatiin hoogganamu Faannoo kajedee ufiyaamu naannoo Oromiyaa ce'uudhaan gara Wallaggaa Lixaatiin as seenaa akka jiru dhagahameeti jira. Humna kanaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo waan fuula keessa dhahee akka deebisee dhagahameeti jira. Faannoo yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo sodaa fi akka daangaa irraa achi qaddeechaatee jirtu dhagahameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kun ummata keenyaa fi gaachana okaa baa'uu gaachana ummata keenyaa diinni keenya akka Oromiyaa irraa akka deebi'aa jiru maqaa ABO jiru kanaan sodaatee akka jiru gabaafameeti jira. Inni waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana humna jabeeffatee hoogganaa isaa Jaalmarroo Dirribaa waliin humna jabduudhaan bakka adda addaa naannoo adda addaa Oromiyaa Bahaa keessatti akka humna jabeeffatee jiru. Daangaa adda addaa ceetiin akka naannoo adda addaa xixiqqoo magaalaa baadiyyaa keessa akka qabatee jiru dhagahameeti jira. Oduun guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanne waa'ee ABO'ti. Waa'een ABO kun hedduu babal'inaan uummata Itoophiyaa kana yaaddoo itti ta'ee akka jiru dhagahameeti jira. Hatta mootummaa DC waraanni naftanyaa gartee faannoo ofiin jee of yaamuyyuu Oromiyaa keessa seenee Oromiyaayyuu keessa deddeemuu akka sodaatee jiru dhagahameeti jira. Sodaa mootummaa osoo hin taane naannoo adda addaa Oromiyaa keessa waan baree jiruuf humni isaanii Oromiyaa keessaa waan laftachii Oromiyaa keessaa yaa'eetiin naannoo isaanii seene naannoo isaanii keessaa as deebi'ee Oromiyaa keessa akka deddeemu jiru dhagahameeti jira. Uummata keenya dararaa gartee buqqisaa adda addaa irraan gahaa akka jiru kan nama keenya kaan ajjeesee kaan saamee kaan manarraa akka gubaa jiru dhagahameeti jira. Humni faannoo ofiin jettee of yaamtutuun humnallee hin qabdu garuu ammaan tanatti uummata keenya dararaa akka irra gahaa jirtu dhagahameeti jira. Keessattuu uummata Wallaggaa Bahaatti akkasuma Wallaggaa adda addaa naannoo adda addaa gandoota baadiyyaa akka buqqaaniitiin jiran akkasuma jaarsaaf jaartii fi ilmaan ijoollee xiqqoo warri kun akka argee hin dhiifne dhagahameeti jira. Humni waraana faannoo ofiin jettee of yaamtutuun ummata keenya nagaa akka dararaa jirtu dhagahameeti jira. Ummata keenya kanarraa mootummaan akka deebisuu dadhabe dhagahameeti jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo ABO'n ammoo ummata keenya irraa rakkoo jirtu gara tokkotti dhufte hunda akka irraa qolatu abdiidhaan Jaalmarroo Dirribaa dubbatee jira. Obbo Jaalmarroo Dirribaa kaayoo isaa bakka itti dhaabbate irraa akka jijjiiramutti hin jirre
dhagahameeti jira. Haa ta'u malee jidduu kana dubbii takka milittee as baate. Akka mootummaan jiru marii kana yookaan itti seenan taate mariin kun ammoo marii gartee aangoo qoodamiinsaa marii abaa'uuf malu abaa'uu waan isaaf malu argachuu akka qabu dhagahameeti jira. Dubbii kana irratti obbo Shimeen ol ka'eetiin araara abaa'ootii fi qophii jirra akka araaraaf deemnu qophii jirra jeetiin dubbateetiin jira. Obbo Shimeen dubbiin isaa yeroo takka takka akka wanneetiin afaanii baati achi dura abaa'oo balaaleffachuu ture waan jiruuf yoo ammas gabbaa'ee gartee gara araaraatti ka deebi'an taate dubbiin kun hedduu bareedaadha. Akkasuma abaa'oon tun garuu gisee uummanni abaa'oo waraana bilisummaa Oromoo gisee Oromiyaa keessaa ba'anii uummata nagaatti deebi'an uummati Oromoo garuu waan irree isaanii yoo ufumaa of eeggatanii qophaa'an malee humni adda addaa gartee abaa'oo sodaatu hedduu waan jiruuf garuu yoo abaa'oo waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa dhiiftee gara uummataatti deebite uummata keenya akka baadiyyaa keessa jiru hedduu sodaatamaa jira. Abaa'oon uummata keenyaa fi gaachana akka taate akkasuma uummata keenyaa fi mirga akka taate akkasuma uummata keenyaa fi gartee gaachana guddaa qabdi waan ta'eef uummanni adda addaa namatti duulu jiru uummanni gosaan namatti duulu jiru uummanni akka naftanyaa kun akka naannoo Somaalee kun akka naannoo adda addaa irraa Oromiyaa irratti duulu akkuma fedhe keessa seenee uummata keenya fixuu akka danda'u dhagahameeti jira. Humni abaa'oo waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa taa'ee uummata keenya nagaa gaafate gannaga isaa eegsisaa akka jiru wanni adda addaa waraana qabattee daangaa adda addaa ceetee Oromiyaa keessa akka seenuu hin dandeenye sodaa abaa'oo irraa kan ka'e akkana isiniin jaa uummata kabajamoo araarri waan gaarii araarri araara milkiiti yoo ka araaratti ka seenan taate yoo ka milkooytu taate dubbiin tun dubbii dhugaa akka ta'u jirtu dhagahameeti jira. Akkasuma waraanni Jaalmarroo Dirribaa abaa'oon yeroo ammaa kana babal'inaan akka naannoo adda addaatti babal'atee akka jiru daangaa Oromiyaa hunda akka eegaatii jiru mootummaa kanas dadhabsiisee kaan booji'ee kaan akka harkaa qabu kaan akka waraana ofiitti dabalee akka jiru dhagahameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gara jabeessaa osoo hin taane gara laafessaa uummata keenya nagaa uummata keenya kan waraanaaf isa waraanuuf deeme
ufitti dabalee maaliif nu haatanii isin nu obboleeyyanii bar maaliif akkanaa kaayoodhaan adda baanu siyaasaan adda baane malee nuuf isin tokko maaliif shawwadamtanii isa jeurra kakairraay ummata usaa tasgabbeessee akka waraana ofiitti dabalee dhagaameetu jira. Akkasuma waraana poolisii Oromiyaa akkasuma waraana federaalaa keessa uummanni keenya ilmaan Oromoo babal'inaan waan jiraniif dhiibbama wajjin uummata keenya waraanuu irraa isin obboleeyyan akka taateen waan beektaniif ilmaan haadha tokkooti akka gara tokkotti deebitan akka kaayoo takkatti deebitan akka siyaasa takkatti deebitan dhagaameetu jira. Uummata kiyya kabajamu kun asumaan dhaamsa kiyyaa hanga kabiraa qabannee walitti deebinuun nagaan naa turaa isiniin jaa. Na hordofaa laayik sheer sabiskiraayib godhaa nu bira dhaabbataa isiniin jennaa uummata keenya qaqqaalii fi